جالجيني والله قيامي كواي هاجي كوبي فدي سيبرا دفينا ديدي قيامي كواي هاجالو كوبي فدي سيبرا دفينا ديدي أصلي جالي كمارا كو واترك أبا قيانو دو توكمو أي ركون جرو دراندور سجالته ميسين جتشو بربادا جالته ميسين جتشو بربادا سامونا توربي رو هاجالو كبجنوساني واي هاجالو كوبي فدي توري أما تيجلا بدره لكن إنجرا يادين أوفيكا هاي أفان روموتيني ساماري فانيس كوبي سجرا أماري بتنجري ورا الجال جرهون دثانو كماري بتديتي كون أمار لكن لمانو سجرا يادين أماري فجري أمارا هون دثاني كذيرو هاي يس هاي سلام سلام ود يتكبراچو يتيكتاك ቤተሰቦቼ انو ዛሬ የታላቁ አርቲስታችን አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳን ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ የኦሮምኛ ሙዚቃን ወደ አዲስ ምዕራፍ እያሻገረ የድምጸ ብዙዎችን ልብ የነካ ድንቅ አርቲስት ነው በሙዚቃዎቹ እንደ ማለንጅራና ጅረጅራ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጦች ላይ ትልቅ ተጽዕኖን ፈጥሯል ምንም እንኳን በ2012 ዓመተ ምህረት በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ቢለየንም ስራዎቹና ታሪኩ ግን ሁልጊዜም በልባችን ናቸው ሙዚቃ ለኔ ዘፈን ብቻ ሳይሆን የህዝቤ ድምጽ ነው ይለን ነበር አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ የኦሮምኛ ሙዚቃ ፈርጥ የነጻነትና የፍትህ አቀንቃኙ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ የዛሬ 6 ዓመት አካባቢ በሰኔወር ከኛ ቢለየንም ዜማዎቹ ግን ዛሬም ድረስ የብዙዎችን ልብ እያነቃቁ ይገኛሉ ታሪኩና ስራዎቹም ለዘላለም ሲታወሱ ይኖራሉ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ የጥበብ ሰው ብቻ አልነበረም የህዝብ ድምጽ የለውጥ ምልክት የታሪክ ሰነድ ነበር እናም ውድ የተከበራችሁ የቲክታክ ቤተሰቦቼ ይህንን ድንቅ አርቲስት በደረሳችሁበት ሁሉ እያስታወስነው ለሱ ያለንን ፍቅር ሁልጊዜም እንግለጽለት ልላችሁ እወዳለሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርብላችኋለሁ ትችላለህ والله እንደንዴት ጀባ እዘየው ቢያኬ ሰጅራ አስሊ ጎበዚ ሙጫቲ والله ربي بك غارين سياغم ኦሮቢ ፋናው ጅረጅርቱ ከበጀምቶት ሆርዶፍቶት ቶራ ቲክቶኪ አስሊ ወያራ ዋይ አርቲስት ኬኝ ከበጀማፍ ጃለተማ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ ዋንቶኮ ቀበዴ እስኒፍ ዲያዴ ጅራም ሐመዳ ጡምሮ ቆጲ ኬኛት ንወጅን ቱራን አፍራኮቲ ሃጫሉን ከንደለቲን ደቺ ቁልቁሎ ኦሮሚያ ሊጣ አምቦ ኬሰት ይወተው ማቲ ቆናም ቡልቶታን ማቲ ኦሮሞማፊ አዳ ጃለተን ኬሰት ዳለቴ ከንጉደቴዳ አኩሜ ጆሌ ናኖ ሰና ሎንቲክሳፊ ጎርሰማቲ ደጌፈቻ አዳፊ ሲርቦታ ናኖ ሰናፋን ከንጉደቴዳ መንበሩምሳ ኬሰት ሲርቦት አዳዳ ሲርቦን ከንጀልቀቢ በርኩማ ለማፍሰዲ ኬስ ሰበበ ፊንጭል በረቶታፊ ቀብሶ ኦሮሞቴን ሂዳሜ ወጋሸኒ ኦሊፍ መኔዳ አምቦኬስ ጅሬኝሳ ደበርሴ መኔዳ ኬሰት ገዱፊ ዲበቹ ዲሴ ዌልወኒፊ ወለሉወን ሆጀቹም ኤትፉፌ albaminisaa inni jalqabaa mana hidhaa keessatti kan barreeffamedha erga mana hidhaati bahee booda weelloon isaa qabsoo sabaatiif humna guddaa ta'ee jira albama tokkoffaa sanyii mootii jedhu akka lakkoofsa warra awurooppaa bara 2009 kan bahe yoo ta'u albamni kun eenyummaa oromoo ifatti kan baasedha albama isaa lammaffaa waa'ee keenya jedhu akka lakkoofsa warra awurooppaa bara 2013 kan bahe yoo ta'u albama seenaa qabsoo fi jireenya saba oromoo bal'inaan ibsedha Sirbi isaa maalanjiraa fi jirra jedhamaniin sochii Oromoo protest fincila babadhisuu fi uummata dammaqsuu keessatti qooda olaanaa kan taphatanidha. Hacaaluun weellisaa jaalalaa qofan turre ni sagalee uummata Itoophiyaa maraati. Hortee dhaloota boonsuudhaan aadaa seenaa fi afaan Oromoo addunyaatti beeksisee jira. Walleewwan isaa onnee keessaa waan burqaniif yoomiyyuu dhalootaaf ibsaa ta'anii kan jiraatanidha. Marree kabajamtootaaf hordoftoota toora TikTok keenya guyyaa har'aa jalqabdanii artiistii keenya kabajamaaf jaalatamaa artiist Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa bakka geessan hundatti yaadachuudhaan jaalala isaaf qabnu addunyaatti haa agarsiifnuun dhaamsa gaazixeessaa Firaati waan dhaggeeffataniif galatoomaa.
Galatoome firaa kiyyatu galatoome. Namni 2008 as jirtan kun hundi keessan firaa fooloo tolchaani. Hundi keessan jabeessanii fooloo tolchaa. Maal dalagaa biyyatti? Barataadha? Barataadha. Barataadha. YouTube mataa keetii qabdu? Lakkiin qabu. YouTube osoo barattee sagaleen kee ka Amaariffaa sun fa'aa Oromolleen guyyaa lama sadii akkasuma miti beektaan sinsinnoofti. Inshallah yaada jira amma inshallah. Karara si kaayu? Karara si kaayu? Akka manguddoo miidiyaa kana bubbulee tokkotti kenna kun ummanni beektaa jaarikaadha. Jaarikaan gillee ati dhoofte hidhiyyaa yookaan callisaatii galee. Nuhuyyuu akkanumatti waliin jiraataa irraa ijoollee hiriyoonni kenna baay'een ofirraa mulqanii moroonoo saba biraa uummatan iyyuu beektaa. Argaa jirree miidiyaa irratti. Ummatichi ummata abdii nama kutachiisu hora bumaaf jecha waliin jiraatte malee taaqaallee. Kanaaf akkam goota beektaa? Amaariffa karaa akka reefi dhiyeessisanitti argitee? Viidiyoo hin mul'atini. Maqaa bareedaa wayii moggaafadhu intarnaashinaaluma ka ta'e. Idiitii minaa idiitingii kana xiqqoo isii hubannoo fufudhu yookiin immoo bakka amma koriidariin babbareeche kana keessa kaameraa wannoo samii keessa himtanii viidiyoo gabaabaa daqiiqaa 10 waraabbadhu. Viidiyoo garagaraa jechuun. Haala yeroo irratti oduu babbareedaa torbaanitti waa'ee biyyoota garagaraa oduu dinqisiisoo argitee si galee miti. Kanneen qopheessitee viidiyoon kun jechuun hin deema atiin haasofta si galeemi. Ati waggaa 2-3 booda as hin jirtu walaa yuutuubara guddaa taata. Eenyuu fakkeenya qoratta beektaa? Sagalee kee hadhaa kanarra dhaabbadhuutiin Abeel Biraanuu fakkeenya godhadhu. Caaltee argamta. Wallaahi. Amma ijoollee keenya kanneen wajjiyyoota gaafate fooloo sin godhan, sin guddisan, hin dhageeffatan. Sirriidha. Si galee? Amaariffaan YouTube illee jarri haga dhuman laala beektaa waa'een biyyaa kun hin yaaddeessaa jira. Sirriidha. YouTube baradhu. Share si goona subscribe si goosifna jarri kenna yoo itti tole akka kuma biro oltarani subscribe si agorani samboda YouTuber bareeda taata. YouTuber bareeda. Asli wallahi guddaa galata. Ati odeeffannoo ma dhiyeessita. Kennallee ofirraa haadha geeffatu ka jarallee haadha geeffatu waan ansin jedhe kanaan immootu gara lamaaninuu yaalta yoo feete afaan Oromootillee yaala. Hin dhageeffatu garuu kenna namni waan dhageeffatu obsan qabu. Ummata keenya kana mee waa'ee tokkummaa waa jedhuufi? Ishin jedhani itti himate garuu itti seen. Jiraattota kabajamtoota hordoftoota toora TikTok keenya har'a ummata keenya bal'aa kanaaf waa'ee tokkummaa waan tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Amma dhumaatti na wajjin tura. Tokkummaan bu'uura jireenya saba tokkooti. Tokkummaan utubaa lafee dugdaa nagaati. Akka mukni tokko qofaan bosona hin taane sabni tokkos tokkoomuu malee eenyummaa isaa calaqqisiisuu hin danda'u. Akkuma mammaaksi Oromoo harka tokkoon mana hin ijaaran akkuma jedhamu namni tokkoomfamuu malee madaalamuu hin danda'u jechuudha. Tokkummaan gocha qofaa miti. Hafuura waliin badhaadhinnaa fi waliin guddinaati. Gaafa nuti addaan faffacaanu uumaa keenya gadi lakkifna. Gaafa walitti dabalamu immoo gonkumaa akka hin diggamnetti ijaaramuu dandeenya. Tokkummaan dandeettii dhimma dhuunfaa caalaa dhimma sabaatiif dursa kennuuti. Yaadni tokko ta'u jechuun ilaalcha tokko qofa qabaachuu miti. Haalli kun garaagarummaa fi sanyii yaadaa keessa dhalatee riqicha tokkotti walitti fiduu kan agarsiisudha. Adeemsa ijaarsa sabaa keessatti yaada koo fi yaada kee jedhanii wal dhabuun diggaa fiduu danda'a. Faallaa kanaa garuu gaafa yaadni keenya gara yaada keenyaatti guddatu milkiin saba keenyaa ni mirkanaa'a. Saba keenya keessatti ilaalchi adda addaa yoo jiraatis kaayyoon dhumaa inni waliin nagaa badhaadhinnaa fi kabaja sabaa mirkaneessu tokko ta'uu qaba. Yaada waloo qabaachuun hiyyummaa wallaalummaa diiggaa of duubatti dhiisanii gara dhaloota boruu dorgomaa ta'etti tarkaanfachuun qarree injifannooti.
Oromummaan wiirtuu dhiifama waliif gadduu fi seera uumama kabajuuti. Sirna gadaa kan ittiin ijaarame, mirga dhala namaa kan itti kabajamu, firaa fi ormii walitti dhufeenyaan kan itti madaalamu handhuura Oromummaa keessatti. Utubaan Oromummaa inni guddaan nagaadha. Nagaan firaaf, nagaan ollaaf, nagaan lafaaf uumamaaf jedhanii dhimma itti ba'uun safuu saba keenyaa agarsiisa. Oromummaan hiyyeessa gargaaruu, jabaa ittiin eebbisuu, beekaa dhageeffachuu fi dhaloota dandeettiin ijaaruudha. Oromummaa jechuun sirna ammatummaa saba of kabajee saboota biroos jaalalaan simatudha. Meeseenaa fi dhaloota keenya boruutiif badhaasa guddaa haadhiifnuun dhaamsa keenya. Kunis dhimma saba keenyaa irratti miira walumaan deemu afaanii fi aadaa keenya miidhagsuu akkasumas yaadaa fi humna tokkoon ta'uudha. Garaagarummaa keenya madaallee tokkummaa keenya haa jabeessinu. Yaa saba koo ijaa dargaggoota biyya koo humnaa fi abdii boruu kan taatan hundi keessan dhumarratti dhaamsi kun qalbii keessan keessatti haa dhaga'amu. Tokkummaan filannoo keenyaa miti, wabii jireenya keenyaati. Bakka jirtan hundatti jibbiinsa isaati tokkummaa qofa lallaba. Dargaggeessi saba kana ijaaf gurra ummata keetii ta'uudhaan itti fufii. Wal balleessuu dhiisnee wal utubuu haa barannu. Diina keenya isa nuuf faffacaasuuf nu mo'achuuf dhufe hunda injifachuus falli keenya tokko harka wal qabannee ijaarsa tokkummaa mirkaneessuudha. Gaafa nuti addaan baanu ni kufna. Gaafa tokko taanu garuu eenyuyyuu nun jilbeenfachiisu. Kanaaf yaada tokkoon, kaayyoo tokkoon, onnee tokkoon saba keenyaaf haa dhaabbannu. Oromummaan keenya haa badhaadhu, tokkummaan keenya haa jabaatu. Waan na dhageeffattaniif guddaa galatooma. Atillee galatoome ulfaadhu. Thank you so much. Hundi keessan kuma lama dhibba saddeetii as jirtan mucaa qaccalee kana follow godhaa. Barataadha, nama dandeettii addaa qabu. Hundi keessan jabaadhanii. Bakka follow si deebiseera yoo dandeette yaali yoo dadhabde show wayii banee waliin hojjanna. Hayyaasli wallahi galatoomi carraanaa kennu keetiif. Finfinnee jirta? Adaamaa jira amma apparantii OBN irratti ba'ee Adaamaa jira. Adaamaa jirta? Eeshi. Bara dhufu eebbifama waan ta'eef amma miidiyaa OBN irratti apparantii ba'uudhaaf Adaamaa ta'aa jira. Bareeda karaa bareeda. Ufillee jalatti YouTube wayii banadhu nasiin jedhe. Inshallah yaadaa wanni ga'u hin jiru. Support si goona. Yeroo gabaabaa keessatti yaadaa jira. Haalli onaa mijate wallahi inshallah yeroo gabaabaa keessatti ni jalqaba. Bareeda bakka follow si deebiseera egaa Adaamaa jiratte yoo dandeette yaali yoo dadhabde waliin hojjanna rakkoon hin jiru. Hayyaa bibi kiyya.